Ganda jirra inni torban arfaffaa kuni maal jedhama deegaa dastaa himatti biratanii galtanii masaaguu jechuun maal jechuudha? Maqaa namaatii abbaa maayyoo kan biraa masaaguu jechuun maal jechuudha? Dhukkubsataa sirrii isaa qaba. Kan dhukkubsatu manamummaa filayyuu garuu wanti keessan yaada isaa of keessaa qabu jechuudha. Masaaguu jechuun akkuma beekamu gaa guyyaa warra dhukkubsattootaa jechuudha. Guyyaa dhukkubsattoota hundumaa jechuudha. Dhukkubsataa godhamu nama tokko nama lama tun ta'e dhukkubsattoota hundumaa warra lamxii rukutee, warra naafatee, warri jijaamee, warri gurri dhaga'u didee, warri dhukkuba baay'eetu jira gaa. Dhukkubsattoota jedhamtu warri kun. Guyyaan sun egaa guyyaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii fakkeenya fudhatee namoota dhukkubsataa sana keessaa nama dhukkubsatee waggaa 38 sirriirra ciisaa ture jedha. Namicha kana biraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii dhaqee gaafate. Maal jedhe gaafate? Fayyuun barbaaddaa jedhe. Namni dhukkubsatee jirudha. Namtichi silayyuu waggaa 38 dhukkubsatee jira. Yesuus Kiristoos garuu achirratti dhaqee maal jedhe? Fayyuun barbaaddaa jedhe. Sayyuun gaafata. Ka'ii fayyitee taa'ee deemsisu manna fayyuun barbaaddaa jedhee ganaa mirga isaa gaafata jechuudha. Fayyuun barbaadu ummatuun ni jedhee waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhiisaa jechuudha. Inni garuu fayyuun barbaaddaa jedhee gaafate. Yeroo kanatti eeyyee gooftaa kun an barbaada garuu dhaqinnaanii ka'iitii siree kee kana qabadhuuti dhaqiitii xabala kanatti dhaqii xabala Beetesdaa keessa jedhamtu jechuudha. Yerusaalem keessaa ishee keessa dhaqiitii abbaaduu dhaqetu fayyammoo jedha achirraa yeroo ergamaan waaqayyoo bishaan sana raasu abbaadura keessa bu'etu fayyina isaa argata jedha. Kanaaf jedhee kaa'ee ragaa Maatiyos Yohaannis 5 jechuudha. Egaa innis Yerusaalem keessatti naannoo karaa hoolotaa bishaan kuufamaa Beetesdaa jedhamtu kan karaa 5 qabu jiru kan karaa 5 qabu jirtudha. Karaan sun yookaan bakki sabadaa suni karaa 5tu geesse jechuudha. Karaa 5 dura ba'anii jechuudha. Dhukkubsattoonni jaamaa fi lamshiin hedduun achi ciisanii jiru. Akkuma sana jiru jechuudha. Iji isaanii hundinuu bishaan irratti kan xiyyeeffate. Sababni isaas waggaatti al tokko ergamaan gooftaa gadi bu'ee bishaanicha yeroo sochoosu namni dursee tarkaanfatee seene dhukkuba kamirraayyuu ni fayyaa jedha. Egaa asitti hundumti isaanii dhukkubsatoodha. Dhukkubsataan egaa irraa jala caba xinnoo kan jabaatu jira, kan buddeen fudhatu jira, kan giluukoosiidhaan fudhatu jira, anniisaa baay'eetu jira jechuudha. Kun hundumtuu deseebiin dhukkubsataa jedhamu garuu. Kana keessaa egaa kompiiteeshinii kana fudhadhaa akka isaan itti dhaqanii abbaan dura gadi yommuu jedhamu namichi waggaa 38 dhukkubsate kun immoo gara tokko ciisaa ture danda'amu. Gara tokkotti naanna'uu hin danda'u. Gara sanatti galagalee ciisuu hin danda'u. Garumatti ciisetti ciisa malee tochoo hin danda'u jechuudha. Akka irraa kana namni gaggalagashu namni maal godhu hakiimiin hoomkeerii maal hin jiru jechuudha. Namichi kun abdii kutatee ture. Gaafa namni dhukkubni gaafa yaaddoon tokko namatti galu abdii nama kutachiisa. Namichi abdii kutatee maal jedhee ture kuni Waaqayyoon maal ta'e garuu abdii horatee jechuudha. Waaqayyoon abdii horateetu ka'iitii dhaqiitii bishaan sanatti cuubami gaafa inni jedhu maal siree kun na gargaara jedhee dhaqee garuu itti cuubame dura gadee hin fayyee jedha. Yeroo inni siree isaa baadhatee deemu warri Yihuudootaa maal jedhan dandee namichi kun sanbata cabsee eessa dhaqaa jira maal jedhanii isaan immoo gaafachuutti ka'an. Eenyutu si erge maal jennaan anoon beeku nama na erge wayi. Dhuguma iyyuu immoo yeroo dhaqee ani abaluun jedhamaa wal barraa fayyuun barbaaddaa jedheen gaafanne. Fayyuun barbaaddaa jedhama gaafate. Yeroo kanatti eenyu akka ta'e yoo adda hin baafanne jechuudha namni dhukkubsataan tokko. Fira isaa ta'e eessuma isaa ta'e maal isaa akka ta'e adda hin baafanne jechuudha. Garuu inni akkuma inni jedhe fudhatee firee isaa sanas fudhatee sokkee warri Yihuudootaa garuu maali sanbata cabsitee sanbataan akkas gochuu hin danda'amu akkamitti akkas goota jedhanii irratti geessuutti ka'anii jedha. Waan baay'ee qabaa barsiisaan guyyaa har'aa irratti hin bareedna sababa ta'e
hancaafi mashee si qabsiisuudhaa fi isinis beektu baay'ee isaa waggaa waggaadhaan barannaa sababa ta'ee fi waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa akkuma beekamu sirni galatoo keenyaa raawwateera. Amma kanatti aansuudhaan gara faarfannaa tokkotti ceene gara isaatti gara faarfattootaatti ceena jechuudha. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u.